Bilbila keessa irraa bakka dawwalaa kana siitingii shan faayidaa guddaa qabu kan namni hundi beekuu qabu takka sana agarsiisaa jechuudha. Bilbila keessa irraa namni bilbila fayyadamu hundinuu guyyaatti bakka dawwalaa kana osoo hin seeniin ooltanuu jechuudha. Bakka ittiin dawwatan kana namni takka osoo bakka kana hin seenii hin oolu jechuudha. Siitingii as keessa jiru kana shan faayidaa guddaa qabu kan namni hundi barachuu qabu beekuu qabu takka sana agarsiisaa jechuudha. Siitingii kun faayidaa guddaa isiniif qaba. Hundi keessan waliin turaasin jedha viidiyoo laayikii gochuun akkasuma warri haaraa taatan sabskiraayib warri hin godhin sabskiraayib gochuudhaan wajjin turaasin jedha. Bakka ittiin dawwatan kana yeroo seentan bakka ittiin dabalatan fooyin bakka jiru kana bakka dawwalaa seenu gubbaarraa tuqaa sadii harka mirgaatti jiru tuquudhaan siitingii kan jiru kan inni tuqxu jechuudha yeroo takkaaf. Siitingii irra geessanii haala kanaan isinii baha jechuudha. Siitingii irra haala kanaan yeroo inni isinii bahu asirratti irraa walee kana ol xaa'uudhaan azar koolme siitingii kan jiru tuquudhaan asirratti siitingii shantu isinii baha jechuudha. Siitingii kun shanan haala kanaan jira jechuudha. Asirratti kaawwalaa tokko isaatii wajjin hiika isaatii wajjin isin agarsiisu jechuudha. Siitingii kana shanan hiika isaatiin maal akka jedhuu fi akkasumas siitingii hundaayyuu tokkoon isaatiin isiniif ibsu jechuudha. Kaawwalaa kun asirratti ofii ta'ee jira yoo ta'e haala kanaan oonii gochuu qabdu jechuudha. Hide contact without number jechuun bilbila keessa irratti kontaaktii yookaan lakkoofsa namaa isin seefii godhattanii jirtanuu yeroo namni isin dawwaluu irratti lakkoofsa kana yookaan immoo yeroo namni isin dawwaluu yeroo lakkoofsi isin seef godhattanii jirtan lakkoofsi dhokatee maqaan bichaan akka bahu jechuudha. Namni isin bilbiluu maqaa bahaa lakkoofsi jalatti hin mul'atu jechuudha. Kana yoo oon guutan bilbila keessa irratti bakka ittiin dawwalatan jechuudha. Bakka ittiin dawwalatan yookaan bilbila keessa irratti kontaaktii kana isin seef godhatanii qabdan kana haala kanaan maqaa bichaatti isin baha jechuudha. Lakkoofsi kan namaa isin seef godhatanii qabdanuu maqaa bichaatti isin baha jechuudha. Siitingii sana yoo oon gootan kabraa hammallee bakka sana seenu siitingii mara seenu azar koolm siitingii eega seentanii oon gootu jechuudha. Show clear information kan jedhu kun show clear informationiin namta akka yeroo isinii bilbilu eessarraa akka isinii bilbilu lakkoofsa Itoophiyaa ta'uudhaaf akkasuma lakkoofsa bilbilaa isaa isinii baasaa jechuudha. Show jechuun namtichi sun eessarraa akka isinii bilbilu lakkoofsi sun koodii biyya kamii akka ta'e akka isinii bilbisuu fi biyya Dubaayii biyya akkasuma Suudi Arabiyaa Yemen biyya fedheerraa kan isinii dabalu naannoo isaa maqaa isaatii wajjin lakkoofsa bilbilaa sana isinii baasaa jechuudha. Isin oonii gootan show contact number in call jechuun lakkoofsa bilbilaa isin lakkoofsa seefii godhattanii maqaa namaatiin qabdan sun namtichi sun yeroo isinii bilbilu irratti yeroo isinii dawwalu maqaa isaatiif lakkoofsa isaa isinii baasaa jechuudha. Asirratti show contact number in call namni isin lakkoofsa seefii godhattanii qabdan yeroo isinii dawwalu maqaa isaatii fi lakkoofsa abbichaa isinii baasaa jechuudha. Yoo ofii gootan haala kanaan yoo sila maqaadhaan qabaattanii maqaa qofatti isinii baasa yeroo isinii dawwalamu jechuudha. Haala kanaan yoo isin ofii gootan maqaa qofatti isinii baha garuu lakkoofsi mul'atu jechuudha. Haala kanaan isin gargaaruu danda'a. Kunillee yoo barbaaddan akka lakkoofsi maqaa isinii bahu gochuu dandeessu. Yoo hin barbaanne immoo maqaan qofatiin akka isinii bahu gochuu dandeessu jechuudha. Kabraa asirratti swipe to call or text kan jedhu kun oonii gochuun faayidaa inni qabu. Asirratti isin agarsiisa yeroo irra gattuqxan waa lama isinii baasa. Misejii yeroo namaa fi barreessitan duratti yeroo tokkotti gara mirgaatti taa'uudhaan misejii dawwaluu dandeessu. Yeroo gara bitaatti haxooftan immoo gara bitaatti yeroo haala kanaan haxooftan gara mirgaa haxooftan dawwaluu dandeessu jechuudha. Gara duddubaatti deeftan immoo misejii barreessuu isin galcha bakka misejiitti barreessitan isin galcha. Yoo isin gara fuuldaatti haxooftan isin dabalaa jechuudha. Haala kanaan isinii baasa. Asirratti immoo kana yoo haala kanaan automaatikii irra kaawwattanii koodii lakkoofsa bilbilaa takka fakkeenyaaf kun haala kanaan kaawwalaa isin kaawwattan lakkoofsa bilbilaa takka biyya Dubaay yookaan immoo biyya Suudi Arabiyaa akka ta'e ida'uu jettanii yookaan lakkoofsa abbichaa yeroo itti naqoojan martanuu biyya sana isinii baasa. Lakkoofsa biyya Dubaayiitiif lakkoofsa biyya Suudi Arabiyaa ta'ullee Yemeniin ta'ullee lakkoofsuma takka eegalan isinii kenne. Lakkoofsa sana yeroo isin ida'uu jettanii yookaan immoo duwwaatti itti naquu eegaltan biyya lakkoofsi sun ta'e yookaan immoo lakkoofsi sun biyya kam akka ta'e ofumaan isinii baasa jechuudha. Biyya kana lakkoofsi jedhee isin agarsiisa biyya sanaa jechuudha. Maqaa isaatiif biyya kanaatti argama lakkoofsi jedhee fakkeenyaaf asirratti ida'uu 97 jettan fakkeenyaaf yoo Dubaay ta'e haala kanaan lakkoofsa biyya Dubaay yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti biyya sana United Arab Emirates kan jiru kun maqaadhaan haala kanaan lakkoofsa isinii baasa jira. Maqaadhaan gubbaarratti ni argama jechuudha. Kun fakkeenyaaf haala kanaan lakkoofsa biyya sanaa isinii baasa jechuudha. Biyya kam akka ta'e lakkoofsa isinii ibsaa jechuudha. Haala kanatti fayyadamuu dandeessu. Siitingii kana namni hin beekne jiraatan haala kanatti fayyadamaa akka beektan illee jiraatan laayikii tokkodhaan viidiyoo akkasuma laayikii gochuu hin deeggartan namoota sheer godhaa isin jira. Kana malee gaaffii biraa qabaattan komentii naa barreessaa. Har'a asumatti dhaabbataa gaaffii qabaattan komentii naa kaa nagaan tura.